Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataa. Miidiyaan keessan miidiyaan ummataa odeeffannoo wayitawaa biyya keessa taateewwan biyya alaa hordoftootaa fi daawwattoota isaa biraan gahuu erga eegalee kunoo waggaa lammaffaa isaa wayita kabajatu. Hordoftootaa fi daawwattoota isaatiin baga hundeeffamu OFM waggaa lammaffaa geessan jedha. OFM dambaliin gunguma ummataa akkuma beekamu oduu dabalatee sagantaalee garagaraa hordoftoota isaa biraan gahaa ture. Ammas kan duraa caalaatti sagantaalee bashannansiisoo barsiisanii fi sagantaa haarawaa ibaa qabatee dhufaa jira. Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataa turtii isaa waggaa lamaan kana keessatti sagantaalee hojjete yaadannoodhaaf cuunfee walitti qabatee waa muraasa isin biraan kan gahu ta'a. Maarree isinis peejii keenya follow YouTube channel keenya subscribe gochuun maatii Oromiyaa Freedom Media ta'a jenna. Miidiyaa jaarraa kanaa kan ta'e Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa baga nagaan nu dhuftan Oromiyaa Freedom Media erga dhaabate har'a waggaa lammaffaa genneerra. Kanaaf guyyaa irraa kana eebba manguddootiin eegalle sagantaa keenyatti fufne jecha. Kanaaf eebba manguddoo ka eebbisuun nu jalqaban Haji Bayaan as jiru mee gara isaanii isin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى نقاط مفتاح. آمين. بقى وقال لما ترب سنين جاي. آمين. قندكم قند بركة ربي هاقول. آمين. ميديا كان اللي ميديا بركة كبربي هاقول. آمين. كأورمون هندي فيد ربي هاقول. آمين. كأورمون اللي فيد ربي هاقول. آمين. هندي هاي تملكو. آمين. أبادي سطار اللي وان تعرف ربي ساهاقول. آمين. على من أنسى أنا ما ربي نهاجم متشيس. آمين. بري هندي بركة نهاتو. آمين. بري بركة هاتو. آمين. كالالتي هاقدتو. آمين. كقدتي بك هاقو. آمين. كدلو مكابري هاقو. آمين. آمين. بكتنا مهندس. ماكينة تنبوين. آمين. ما تنبوين. آمين. مكال أوفالا أنت لك الأوفالا ربنا الرهاقبو. آمين. ومن نجات هاقلو. آمين. هاقلو. آمين. ربين أكن متورو جالت ربنا هاقو. آمين. حق سبحان ربك رب العزة. أما يسوع. Doka na ajiban baay'ee galatooma jedha itti aansuudhaan sagantaa baniinsaa kan godhan obbo Isaa gara waltajjii. السلام عليكم. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. كل كيسانيو شو كيساني في ما إبليس الرجمنا وبيوان تلين والفاتا ميديا كنا مول أنتي وقال المتاكنا إسان إكسابه ولا في بيجو دم التلاجما وجل قبل لنا ما إبا الجل قبلي أمو ديم سني بكم جهاني بيا كي استلالة استقوما من النجم ميديان وانغرا بلا إيسا في أكما إلما نماتي تيوفر أنا فكر الرقم صدركان كيسة ديماتين والبدنين متاني أسجين يكون إيرا ون إلما نماذا لقولين ون أكا ميديا أكون غاف تقوت لفاكا ورقي بربادمو غهي وان بربادمو سنة دباونين ورشواتا وقال من دبركان كيسة واحد دراسات الميديا كن أس حواسك هسه جرو كنا كيستي بكنا مكين هو بجهوتي وجي وان بيا تحسن الرت وان حواسات تحسن الرت لما كين والله الرت هيدو همات أتنين تري نانو ميديا كان لك أباتون برباچيسا أمني ميديا هنكالمي نما جرو هنكالمي نما وان إس كيستو يوان إس فكر وان إن كيستو أمرنا من كاتاتو وان مرتب كاتاتو أنا إسا هاتاتو سينا إسا هاتاتو أوبا إسا هاتاتو أكا إسرتي الأغام تساني بفساني نمي إسا لفقائي وان يجبني نما وان كان أقولي نما وان كان أقولي نما حواسا سنكيسا جراتو نما حواسا سنكيسا لفقائي كان أبا في برد إيرا في نمي كينا الدنيا أقلت
addunyaa isan beektu rakkoo isaan fakkaatu hin beeku waa isa keessa hin jiru rakkina guddaadha ture. Har'allee miidiyaan nama keenya keessatti akka Oromootiitti miidiyaan hin jiru. Uummanni keenya uummata miliyoona hedduu lakkaa'amu. Uummata miliyoona hagasii lakkaa'amu biyya hagasii irra jiru. Ammoo addunyaa guutuu irra faca'eetiin hin jiru. Kan rakkinni isaa ammoo dachaa ta'e uummanni kun kaleessallee har'allee rakkinni isaa qabu. Iddoo qabaatu ammoo ka keessaa dhabu. Uummata kanaaf miidiyaa hedduu isa barbaachisa. Miidiyaan hawaasa keessatti dabree naannoo namni keenya jiru akka uffata isaa, akka aadaa isaa, akka seenaa naannoo saniitti hojjetamu waan achi jiru sana qabeenyi achi jiru, seenaa achi jiru, aadaa achi jiru, haaloo achi jiru. Isa takka waliin gahuudhaaf miidiyaa hedduu barbaachisa. Kanaaf jalqaba irra jirru kanarratti miidiyaa akkanaa kana namni miidiyaa kana duuka deemu. Namni miidiyaa kana dhageenya. Naannoo keessattuyyuu miidiyaa dhugaa irratti haqa irratti hundaa'ee waan biyya irratti hundaa'ee itti horuudhaaf hojjetu hin taane uummata isaa tajaajiluudhaaf miidiyaa socho'u oduu qulqulluu irraa dhageenya jenneetiin yaadannu miidiyaa akkasiisan bira dhaabatuun dirqama keenya. Miidiyaa akkasiisa kun dabarsu namni dhibba hojii yaada miidiyaa waan biraanii bira dhaabatuun barbaachisa. Nama hedduutu as keessa jira sa'aatiin illee gabaabaa waan ta'eef waa hedduu haasa'uu hin danda'ama. Gara biraatti hin darbu warra ammoo miidiyaa kana jalqabanii itti fayyadanii yeroo keessa keessatanii horii keessa kennitanii uummata keessa tajaajiluudhaaf waan akkana quuqaa amma jenne kana hanqinni amma jiru kan hir'inni amma jenne kana guutuudhaaf tattaafattan galata guddaa qabdu isin irraallee waa baranna dhaloonni amma lafaa dhufaa jirullee kanuma argee kanarratti akka qophaa'u babal'atu godhuun barbaachisaadha. Amma fakkeenya biyyoo fudhanneetiin jenne miidiyaan biyya keessatti deemu eenyuun akka to'atamaa jiru hin beeku. Biyya keessa jiru oofishaalii mootummaadhaan laayisensii argatee kan jedhamu biyya alatti ammoo addunyaa keessatti bakka garaa irraa kan dhageenyu ka atteenshinii namaa akka jiru jijjiiru ka gurra namaa cufu haala dhugaa fakkeessee ka dhugaa godhu boola namaa ka fudhatanii ka boonchisan dhugaa namaa fudhatanii ka godhan miidiyaa kanaa namni isa san dhagahee dhugaa isaa wallaalaatiin hin jira. Kanaaf miidiyaan dhugaa baasuudhaaf miidiyaan gurra namaati. Kanarratti holii haa birmannu, wal bira haa dhaabannu, kana kun guddatuu qaba. Ulfaadha miidiyaa dagaagee firee mul'isu, dagaagee addunyaa waliin ga'u rabbi haa godhu. Egaa akkuma beekamu Boyiseen hayyuu Oromoo magaalaa Siyaaral qaban keessaa nama tokkoo fi warra Oromiyaaf OMN gaggeessanidha. Akkuma beekamu Oromiyaan uummata bal'aa qabdi. Uummata bal'aa qabdu kanaaf miidiyaan nu qabnu yoo wal bira laallee baay'ee waa waan hin madaallee kanaaf isaanillee miidiyaa kaanillee osoo hojjetan kanallee jabeessuudhaaf dhufanii obbo Isan baay'ee galatoomaa isin jedha. Itti aansuudhaan waa'ee barbaachisummaa miidiyaa fi yaada qaban obbo Sheekoon akka nuu kennan gara waltajjii sanaaf jira. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Anillee galatoomaa isiniin jedha. Warri dhuftanii asirratti argamtanillee baga isin ga'ee warri miidiyaa kana dhaabdanillee baga gammaddanii amata lama jiraachuun laafaa miti biyya kana keessatti. Sanuu miidiyaa dachii miidiyaa kana keessatti jiruun akkanaatu nama dhibdi. Kanaaf qoonni naa kenname waa'ee miidiyaa kanarraa akka dubbadhu naan jedhani. Miidiyaa akkuma obbo Isan jedhani miidiyaan ijaaf gurra sabaatii jedhan. Ijaaf gurra sabaatii waan taatu taate ijaaf gurra sabaa jechuun maal jechuu jennee dubbachuu qabna. Ijaaf gurra sabaatii jechuun miidiyaan ijaaf gurra sabaat ufiin jedhu saba san dhaga'uu qaba jechuudha. Saba san dhaganii waan sabni sun dubbatu waan sabni hawwii saba sanii deebisanii dabarsu jechuudha. Ebaloo akkana jedhaa ebaloo osoo hin taane sabni suni fakkeenya fedhiin gartee uummata Oromoo fedhii kana jedhaniiti waan namarraa dhagahansan waan sabarraa dhagahansan deebanii birootaas godhan jechuudha. Kan dhageen akka dhaga'u kan yaadatin akka dagate akka yaadatu waan akkasiisanii. So miidiyaan wanni akkanaa kun jiraaree jenneetiin yoo waan ofirraa madda taate ani akka nama tokkootitti akka gartee miidiyaatiif osoo hin dubbanne akka nama gartee miidiyaa dhageeffatuutitti akka nama information miidiyaa irraa argatuutitti yoo waan dubbadhu taate especially zamana keessa dabarre kana amata namaan keessa dabarre amata lolli biyya keenyatti ta'e kana keessa dabarre kana keessa yoo laalu miidiyaan akkasii sun hin jiru ka jedhu
onnooni dubbiin haalaan irra gaheetiin jedha akka nama tokkootitti jechuu kiyyan mallee miidiyaan dhugaa namaa hin jiru jedha. Miidiyaa dhugaa namaa hin usallee dhaga'uu barbaada. Miidiyaan tunillee OFM illee miidiyaa san taati jedheetiin anillee waan amanee fi warra kanatti illee dhiyaadhetiin isaan waliin yaada walii dabarsuu carrama tana argadhee ammallee deebi'ee irra deebi'eetiin ani miidiyamti ani dhageeffadheetiin oduu tana dhagee jedhee obboleeyyan kiyyaaf himu waan hin jirree fi oduu san oduu namni dhaga'uu barbaadu san ka akka kiyyaa ka akka keessanii dhaga'uu barbaadan san nama kennaaf dabarsaa ka jedhu gartee yaada isaanillee kennuu barbaada. Kana wanni na jechisiise maali? Amma fakkeenyaaf miidiyaan addunyaa keessatti miidiyamti gurra itti qaradheetiin itti guddadhe takka ta Itoophiyaati. Zamana san ijoollummalleen hin jirti. Ijoollummaa waan jirtuu fi namtichi oduu biyya Itoophiyaa keessatti dabarsu san maqaan isaa Asaaminoo Gabrawaldi jedhan yoo dhageettan hin beeku ammallee warri manguddoon yaadatuu danda'an. Gurbaan sun ijoollee huruu ta'aatii jedhan amaara huruu ta'aatii. Yeroo ana asallatti baradhu asallallee dhufee waliin dubbannee garuu achi dhufee waraqaa wayii katabaa jedhee waraqaa wayii ergee anyway nama dhageettii qabu nama sagalee gaarii qaba. Sa'a lamatti ta'uu yeroo oduu dabarsan isa dhageeffata namni. Achirraa immoo Jarman faa dhaga'uu jalqabne reediyoo oduu Jarman kana achiin BBC dhufe. Kana wanni maqaa isinii dha'uu fi uummanni kun amanamaa ture. Uummata kana gartee nu guddise oduurratti warri gartee ufinnu qabeetiin nu guddiseetiin jedhu warra kana jechuu. Amma amata lamaan dabre kana nullee egaa warra ijoollummaa keessa hin jirru dubbii gartee bitaa mirgaan lallaalaniitiin irraa fudhatanii bulchaniitiin dhama gartee dubbii sanii yoo fudhataniitiin jedhani BBCilleen bakka an dur itti beeku san hin jirtu. Yoonif information kan qabaanne wanni isinillee beekuu qabdan BBC'n mataa isiiti mootummatu BBC harkaa qaba. Yoon argin akka argitan akkuma gartee Itoophiyaan TV maalii yoo jedhaniif Itoophiyaa dubbatan san BBCilleen ta mootummaa Ingiliziiti. Deutsche Welle illeen akkas. France 24 ka jettan kun RTTV ka jedhan Russian TV France 24 uummanni kuni afaan mootummaati. So yoo akkana ta'eetiin jedhe warri gartee amanneetiin irra itti guddanne kuni ijaa fi gurra uummataati jedhanii warri eeggaman kuni yoonif intarastii mootummaa isaanii waan eegan taate nu oduu eessaa argannaree. Oduu irraa argannu sun waan isaan barbaadan dhageenya jechuu waan isaan himatuu barbaadan san dhageeffanna jechuu kanaafi sanirraa dacha'eetiin waan biraa isinii hima. Wanni biraa akkasii so miidiyaan akkana fakkaatti jechuu miidiyaan amma jiru kuni akkana fakkaatti kanaaf dubbiin bo'eessan jedhan sun miidiyaan barbaachisaa ka jedhan suni ammallee barbaachiftu. Duniyaa tana keessatti namni waa takka hojii takka jalqabuu danda'u namni sun xiinxala godheetiin wanni isaan jalqabaniin maali waan kana saba kiyya barbaachise jedhanii jalqaban. Miidiyaan OFM sun sanarratti dhaabbatte na fakkaatanii warrallee dubbiseetiin maaliif akkana gootan hin jenneeni garuu akka tilmaamutti hanqutu jira hanquu san guutuu qabna jedhaniitiin waan jalqaban na fakkaata. Hanquun suni namni intarastii saba keenyaa dubbatu hin jiru ka jedhu irraa dhufa. Yoo akkas taateetiin jette nama akkamtu miidiyaa kana jalqaba jedhee yoo laalu gootatu jalqaba waan akkanaa kana. Goota jechuun maali? Namni qabeenya gartee eenyummaa ofii gabbaaseetiin gartee nama agarsiiseetiin jedhu nama onnee qabu. Dhugaa dubbachuu miidiyaa kun yooma waaman dubbata malee waan kana keessan seenu jechuu kiyya. So ijoollee tana warra kana gartee ijoollee yoo jedheen dhiifama naa godhaa warri ijoollummallee qabanii uummata jajjaboo warri kuni wanna kana jalqabuuf ogummaa barbaachisa jechuudha warra uggu jechuudha warra waa uggu warra waan kana gartee nutu jalqabuuf jedhanii jalqabanii kanaaf anillee gartee tanarratti isaanillee akka dhaadheeffatan barbaada dhugumaanii namni gartee waan ofii kana yoo jabeessine isaanillee isiniif goone jedhanii yoo wanna kana gannuu dhaabanii nullee wanni nuu gootan kun waan gaarii jennee yoon dhaadheeffanne wanni sunillee lafaa ka'uu hin dandeettu jechuudha. Kanaafi
Gama saniin ijoolleen tun goota warri gartee waan kana jalqabdan hundi keessan gootummaa san fudhattaniitiin akkasitti of beekuu qabdanii ka jedhu. Gootummaa san gubbattillee qarooma barbaachise jechuudha. Qaroomni barbaachisu maali? Nuti saba kana keessa dhalannee kan jiraachisullee saba kana waan ta'eef fedhii saba kanaa eeguu qabnaa jedhanii fedhii saba saniit irratti akka xiyyeeffatan dhaamsa kiyya jechuudha. Ani wanni itti dhaamadhu galiin keessan saba kana gargaaruu sagalee saba kanaa gurraaf ija saba kanaa ta'uu yoo barbaachiseetiin jedhe waan uummanni kun jedhu dhageeffadha. Tanaan durallee nama adda addaa asirratti waamanii miidiyaa isaaniitti irratti ka dabarsanii jira. Ka barnoota kennillee jira, ka odeeffannoo kennillee jira, ka waan irraanfatamellee yaadachiisee jira. Kuni saba gargaaru akkasitti ilaalaa mee wanni takka mabsaraa bakka itti dhiise. Okay. So ija akka gaafatan agartu. Kanaaf miidiyaa warra jalqabe kana waan akkasiisan fakkaata. Wanni asirratti itti dabaluu barbaade isinirraa gabaabsa dhugatti yeroo illee deemte miidiyaa dhaabuun waan laafaa miti dirqama guddaa qabdanii dirqama kana ba'uuf immoo halkanii guyyaa hojjechuu qabdan yoo waan hin dandeenye taate yeroo ofirraa gabaabsa jechuun guyyaa guyyatti gartee oduu dabarsuun isin barbaachisu maaliif oduun tun eessaa dhufti nama fakkeenyaaf dheengaddaa bakka du'aa wayitti waan kana dubbataa turre nama waliin AP jedhama AP miidiyaa pool ka jedhamtu jira miidiyaa pool jechuun haroo miidiyaa jechuudha pool jechuun haroon bakka bishaan itti ol ga'uu miti bakka bishaan irraa waraabbatan raadaa miti illee so AP'n kuni ajaans pirees ka jedhan ka Faransaayii kuni oduu kan achi wali qabatanii oduu tana namoo achirraa fudhata so miidiyaan kunillee amma fakkeenyaaf yoo waa barbaadaniitiin jedhani information Itoophiyaa jedhanii yoo ilaalanii achirraa fudhatan jechuudha oduu tana ka abbaa itti ta'e ka abbummaa itti qabu AP kana akkamitti amanta fedhiin isaanii maali hawwiin isaanii maali wanni isaan dabarfachuu barbaadan maali siif ta'a anaaf ta'a so miidiyaan keenna waan kana laaluu qaba jechuu kiyyaan gama kiyyatti amma fakkeenyaaf miidiyaan kuni oduu ganda kiyyaa naa himuu qaba yoo miidiyaa kiyya ta'e oduu saba kiyyaa naa himuu qaba jabeenna saba kiyyaa naa himuu qaba ani jabeenna saba biraa dhageeffachuu hin barbaadu maaliif warra kaan illee argadhaa barra amma lola Tigree kana keessatti jaynummaa Tigree saba miidiyaa Oromooti irraa dhaga'uun fedhan. Miidiyaan Oromoo jaynummaa uummata Oromoo naa himuu qabdi. Yoo miidiyaan sun miidiyaa tiyya taate. So kanaafi kana keessatti illee gartee blood pressure kiyya ol kaasuu hin barbaadu. Hawwiin teenna yoo saba waan uummata Oromoo waan taatu taate ani akka kiyyatti akka nama tokkootitti akka sheekotitti wanni dhaga'uu barbaadu oduu uummata Oromooti laaftuu jabaattu. Sabiraa bakka biraatti irraa argadha. Isaan tuufima akka gaariitti. Second hand information, third hand information harka gartee sadaffaa afraffaa waan harki seede kana gartee konsuum godhuun barbaadu. Kanaafi miidiyaan warra keenya ani gabaabseewwan isin himu miidiyaan waan akkanaa kana qabdi. Irra caalaa immoo waan ani fedhu sabni fedhe jechuu miti. Nama gaafattanii shabaaba gaafattanii ijoollee dubaraa ijoollee xixiqqoo gurguddoo jaarsolee warra amantii even warra amantiin aladlee ka jiru ka isinirraa fagoo jirullee walitti qabdanii information kan walitti qabattanii uummanni Oromoo uummata akkanaati jettanii akka dhiyeessitan abdii godhaa asumarratti isin dhaaba galatoomaa isin jedhe carraa kana waan naa kennitaniif ulfaadha. Barsiisaa Sheekon gorsa bareedaa nu dabarsanii miidiyaan kun uummata Oromootiif eega dhaabate kaayyoon isaa wanni inni irratti xiyyeeffatuu qabu waa'ee Oromoo ta'uu qaba dhaamsa jedhuuf keessaa qaba dhaamsi isaanii baay'ee fudhatamaa fi gaarii jedha asirratti waa'ee miidiyaatis ta'ee wanna biraaf gorsa kan nu dabarsan Dr. Muktaar Saaddoo gara waltajjiitti affeera. Dr. Muktaar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. duraan dursee waggaa lammaffaa ga'uu keessanii fi gammachuu guddaa natti dhagahamaa rabbiin baga isin ga'e jedha.
galatooma waan dalaydanii asiin geettan kanaaf galata guddaa qabdanii jedha. Ka itti aanu keessummoonni kennallee baga dhuftanii baga asitti wal argine. Yeroo nuu kennitanii waan kanaaf kennitanii dhufuun waan guddaa yeroo akkanatti qaalii kan waan xiqqaa miti waan isinirra jiru argitanii dalaydanii jechaadha. Gama keessanii paartii keessan gootanii jirtanii kun immoo tuyyuu isaanirra jira. Waan gaariidha akkanatti haa jajjabeessinuu isiniin jedha. Namoota ajaa'ibaa na dura dhiyeessite yeroo nomaa irraa akka dubbatu maal waa hafeetinii waa hafee san dubbadha jechuu hin danda'u garuu wanni isiniin jedhu miidiyaan kun sagantaa hedduu dalagee akka jiru hin beekaa anillee asirratti illee affeeramee waan proogiraam wayii dhiyeesseetiniin ture barbaachisummaa sagantaa irraa maali miidiyaa irraa dubbataniitiniin jiranii irra deebi'eetinii wanni jedhu wanni xiqqoo itti dabaluu barbaadu wanna obboleeyyan kiyya lamaan jedhan irratti wanni dabalu miidiyaan kun akkuma isaan jedhanii afaanii fi gurra kenna jechaadha. Fedhii kenna himuu danda'uu qabaa jechaadha. Mirga kenna fi argitee waan nu barbaachisu mara nu dhaabbachuu qabaa sagalee nu ta'uu danda'uu qaba jechaadha. Akkasillee akkasin turtaniin beeka haga dandeettanii waan dandeettii keessanii gootaniitiin hin jirtani. Waan mirga hin ta'in iyyuu miidiyaa waan godhu waan mirga hin ta'in mirga jenneetiin waan nu hin laalle. Ka isaanii akka mirgaatitti waan isaan akka mirgaatitti yaadan kan irratti dhiibaniitu jira jechaadha. Sababaa miidiyaa kana bari akka nuti gabrumnu kan goosise tokkoffaanii miidiyaa kana beete nurratti waccisiisanii gamaa gamanaa waan Oromoo amma ka dubbata yoo ka dhageettan taate yoo waan Oromoo dubbatamu wanni kun sirrii miti jedhanii akka waan bineensatti akka namni kun ilaallamu man Oromoo kun ilaallamu warri godhaatiin hin jiruu fi godhaatiin hin ture miidiyaadha jechaadha. Miidiyaadhaan fayyadamaniitiin gabrummaa nuti jennu kana jala argiteetiin nu tursiisanii jechaadha. Miidiyaa weesternii kana yoo laaltanii jettanii miidiyaawwan kun waan xixiqqoo nu biratti argiteetiin mirga jennee nu yaanna. Waan san akka mirgaatitti dhiibaatiin jiran fudhadhaa jedhanii dirqiidhaan nutti gad oofanii argitee qorqoorroo eenyu keenya keessa lubbuu keenya keessa gattara goosaatiin jiran jechaadha. Yoo xiinxallitanii wayita isaanii warra Afrikaa kana waa gaafatan gaafii isaan gaafatan mee ilaala. Rakkinni Afrikaati miti waan ofii fedhan mirga nama akkanaatti hir'atee jira biyya san keessatti Afrikaa keessatti jedhaniitiin dubbatan. Akka mootummoonni waan kana keessa seenaniitiin lakki mirga namaa dhiibdan jedhanii beektaa eegasii rakkinni itti fiduuf akkana godhanii beekte hagas takka deebanii jechaadha. Duuba kanaafi nummootu kan mirga qabnu waan mararratti haqa akka qabnu miidiyaa dhabaa fi miidiyaa hin qabnaa garuu gahaa miti. Dalagaa hedduutu nurraa eegama. Dalagaa san dalaguu fi miidiyaan kun nu barbaachisaa jechaadha. Hedduu nu barbaachisa. Kanaafi dalagaa santu isinirraa eegama akka miidiyaatti nurrallee eegama. Miidiyaa wanni inni dalagu bu'aan isaa waan hagana jenneetiin hin dubbannu miti jechaadha. Gara argitee diinagdeetiin bu'aa guddaa qaba. Gara siyaasatiin bu'aa guddaa qaba. Gara argitanii barumsatiin bu'aa guddaa qaba jechaadha. Kana jenneetiin hin dubbachuu hin dandeenyu. Kanaafi wanni miidiyaa kun sagantaa of danda'e argiteetiin waan daqiiqaa 30 keessatti haasaniitiin fixanii miti waan guddaadha. Wanni isinii dhaamu ilaa ammaa waan dalaydanii as geettanii fi galata guddaa qabda. Hawaasni kennallee miidiyaa yoo nu heddummaatee rakkinni wayiitu yoo hin qabu bu'aa nuu fida malee miidiyaa adda addaa argiteetiin caqafachuun barbaachisaadha jechaadha. Dubbiree fi obbo Isaan jedhan yoo qalbiftanii kwaalitiin isaa eeggamuu qabaa jechaadha. Miidiyaa wayita waa dalagu oduu dabarsu kana oduu sirrii taate dabarsuu danda'uu qaba haga danda'e. Haga danda'een soorsii irraa oduu sirrii taatee dabarsuu danda'uu qabaa jechaadha. Yookaan kwaalitiin isaa yookaan argitee istaandardii ta'e irratti hin eeggamini maali dhageettiin isaallee gad deema kan miidiyaa kanaa jechaadha. Hawaasallee waan hin taane soba itti himnaa jecha. Kanarratti akka hojjettan isin gaafata. Kalammataati. Kwaalitii warkii waan jedhan sanii jechaadha kun. Kalammataati koomitimantillee isinii dubbatanii jiran jechaani waan dalaydan kana itti cichitanii dalaydanii asiin geettanii jirtanii but we need more. Hedduu nu barbaachisaa jechaadha. Yeroo keessan itti kennitanii of course yeroo kennitaniif galata guddaa qabdan. Yeroo fudhatawanni kun sa'a 24 isin irraa fedha. Halkan keessaa sa'aatii 3tti fa'aa isin argitee wayitii isin kaasuun fa'aa mal akka Tiraamp jedhe maali Obaamadha moo Tiraampitu jedhe sa'a 3 keessa no I think Bill Clintontu jedhe sa'a 3tti ka'uu qabda argiteetini yeroo si kaasu jira jecha emergency wayii jiraate. Same way isinillee sa'a 3tti kaataniitiin dalaguu danda'uu qabdanii jechaadha. Kabiraati duuba nu hedduuni nullee taanee warra as keessa jiru taanee
warri bakka biraallee jiru. Fookasiin keenya yeroo hedduu biyya keessatti waan biyyaa irratti fookas goona jecha. Shabaabbatu kana laales. Namni waan isaanii asitti argitee hedduu dubbatu hin jiru jecha. Kanaaf waan isin gaafadhu. Waa'ee Siyaatil keessatii fi Ameerikaa keessa irratti illee nu dalagaa. Waa'ee ijoollee teenya irratti illee nu dalagaa. Barumsa ilaalchisee, tireeningii adda addaa ilaalchisee, sagantaa adda addaa ilaalchisee, sagantaa ijoolleen keenya dhuftee irratti hirmaattu. Ilaalchisee waan san irratti illee nu dalagaa. Ijoolleen teenya miidiyaa kana dhufteetiin akka isin sarfi godhuu dandeettu, akka isin tajaajila kennuu dandeettu irratti illee argiteetiin nu dalagaa isiniin jedha. I think asuma irratti dhaaba. Waan haga ammaa dalaydanii fi irra deddeebi'ee galata guddaa qabdanii yeroo keessan isinirraa fudhateetiin jira hin beekaa mallaqallee isinirraa fudhatee jira dandeettii keessa waa hedduu itti baaftaniitiin jirtanii saniini nuti hamma dandeenyeen kireeditii isinii kennina kireeditiin kennu maayyuun godhu isin wajjin jira. Credit illee nurraan eegina hedduu yeroo hedduu nama waa dalagu kreditiin kenninu criticize goona sirrii miti jenna barodoo fi dalagi jenneeni bakka san bakka you know dalageetiin argitee kritisizimii sanuuyyuun argatu argitee balleessitee sanuuyyuun argatu duuba kana qabna aadaa sanillee rabbiin nurraa haa dhaabu aadaa sanis akka rabbiin nurraa cabsu argitee nurraa jijjiiru rabbiin waa godhu warra dalagee warra waan dalagee irratti wal qarqaaru rabbiin nu haa godhu miidiyaa kanallee rabbiin haa guddisu guddisee warra gurguddaa miidiyaawwan gurguddaa istaandardii san ga'u rabbiin haa nu godhu kanuma dhaamadhaa waan na dhageeffattanii fi galatoomaa yoo isinitti dheeressellee dhiifamtaa. Thank you very much. Dr. Muktar Saado dhaamsa gorsa fi jajjabina nuu kennaniif baay'ee galatoomaa jedhaani. Akkuma beekamu Dr. Muktar hoogganaa community Oromoo yookaan masjiida Oromoo Ar-Rahmaanii fi hawaasa keessatti baay'ee dalagaa adda addaa dalaguun nama beekamu. Kanaafuu dhaamsa nuu kennaniif galatoomaa jedha. Amma egaa daawwattoota teennaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Ammas itti aanaa durataa hawaasa Oromoo Siyaatil obbo Awwal Waliyyii haasawaa akka nuu taasisaniif gara waltajjii affeeree jira. Obbo Wal baay'ee baga nagaan nu eegdanii akkuma isin dura dubbatame miidiyaan kun miidiyaa hawaasa keenyaati, miidiyaa ummataati, ummata bal'aati. Baay'ee miidiyaan kun hanga dhuferraa ummata keenya bira dhaabbatee ummata keenya tajaajila baay'ee kennaa ture. Akkuma hayyoonni na dura dubbatan sani miidiyaa qabaachuun baay'ee barbaachisummaa guddaa qaba. Hawaasa keenyaafis barbaachisummaa guddaa qaba. Community keenyas hanga dhufe baay'ee nu fayyadaa jira, baay'ee nu gargaaraa jira. Beeksisa garaagaraa isaarratti dabarfachaa jirra. Waamicha hawaasa miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee dabarfachaa jirra. Kanaaf miidiyaan kun dhugatti hedduu galata guddaa qaba. OFM'n baay'ee ummata keenyaaf ija jedhee yaada. Maaliif jennaan miidiyaaleen akka magaalaa kanaatti illee miidiyaa jalqabaa fi akka hawaasa magaalaa Siyaatil qabnu keessaa isa jalqabaati. Kanaaf miidiyaa ummata keenya walitti qabu bakka tokkotti walitti fide jedhee yaada. Har'a immoo sadarkaa kanarra gahee boru immoo sadarkaa biraa irratti 2023-2024 irratti hawaasa keenya guutumatti to'atee ummata keenya akka walitti qabu abdii guddaa irraa qabna. Kanaaf hawaasni keenya illee kan magaalaa kana jiru bira dhaabbachuu qaba. Yeroo barbaannu qofa yaamuu osoo hin taane yaadaanis waan inni barbaachisu bira dhaabbannee gaafa barbaanne ammoo akka barbaannetti itti fayyadamuu dandeenya. Anytime yeroo nu barbaachise hundatti miidiyaa magaalaa keenya keessa jiru waan ta'eef hawaasni keenya dhimma itti bahuu danda'a. Karaa kamiiniyyuu beeksisa adda addaa haa ta'u, waan barbaachisu biizinasa haa ta'u, waan hunda irratti baay'ee nu fayyada jedheen abdii guddaa irraa qaba. Kanaaf hawaasni keenya dhugatti waan ofii qabu kana, waan harka isaa keessaa qabu kana sirriitti itti fayyadamuu qabaa jedhee hawaasaafis dhaamuu barbaada. Kanuma jedhaani. Obbo Awwal Waliyyii yaada nuu kennitaniif hedduu isin galateeffannaa. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaan itti aanu waggaa lamaan kana keessatti Oromiyaa Freedom Media bu'aa bahii maal keessa akka ture, maal hir'ina akkamii akka qabu gabaabsanii obbo
Tigafataman Oromia Freedom Obbo Abdallah Gammado akka nu himan gara waltajjii afeera. Obbo Abdallah gara waltajjii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa hedduu galatooma yaamicha keenya kabajanii Oromia Freedom Media yookaan OFM dambalii gungumuu uummataa waggaa lammaffaa isaa kabajatu irratti yaamicha keenya kabajanii dhufuu keessanii fi hedduu galatooma isiniin jenna. Guyyaa har'aa nuti fandis nuti barbaannu hojii hojjannee fi haga amma keessatti dabarre kana ganna lamaan kana keessatti tokkoffaa hawaasni keenya du'aa kan nu godhu barbaanna. Yeroo hunda namaaf baasiif mal nama yaamuun sirrii miti yoo garii waliinis waamanii yaada sol jijjiiratanii wal gammachiisanii addaan deemuun waan guddaa. Nullee sanuma karoorfanneet istiidiyooma keessatti namoota keessatti walitti dhiyaannu ka yaada walirraa fudhachuu dandeenyu jennee yaamicha isinii taasifne isinillee yaamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif hedduu galatooma. Egaa yaada gabaabsitumaan yeroo keessan osoo fudhatin waan tokko jechuu barbaada. Oromiyaa Freedom Mediaan OFM dambalii gunguma uummataa miidiyaa seera qabeessa 543 seerri ka qabu gartee UAB nambarii ka qabu ka seeraan galmaahee waan seeraa hojjetuuf keessattuu community keenya keessatti magaala Siyaatil keessatti sagantaalee haga ammaa deeman irratti ka hojjetaa turee fi fuulduraaf illee ka hojjetu ta'uu isaa beeksisa. Kana wal qabatee miidiyaan kun akka galma ga'u keessattuu namni galateeffachuu qabu yeroo hedduu kana faana jiru obboleessa keenya Tamaam Kaduu akkasumas Mahamud Fu'aad ogeessa keenya ka teeknika yeroo baay'ee ka nu wajjin turan akkasumas barsiisaa Sheekoo miidiyaa kana artikilee tumurraa eegalee yaada wal jijjiiruu irratti baay'ee iddoo galatoofadha. Akkasumas Muktaar illee yeroo baay'ee yaada wal jijjiiraa barbaachisummaa akkaataa ani itti rajabadhu yaada hedduu naa kennaa ture. Obbo Isan maamilee kiyya ka yeroo baay'ee istiidiyoo keenya dhufee yaada hedduu wajjin dabarfatee barumsa hedduu illee hawaasa keenyaaf kennaa ture. Kanatti aansuudhaan haadha manaa kiyya miidiyaa kun akka hundeeffamu hagar'allee gartee sagantaa hunda na cinaa dhaabbachuudhaan waan kana galmaan keenya jettee yeroo hunda waa hunda ka gootaadha manaa kiyya hedduu baay'ee galateeffadha. Akkasumas ijoolleetiin mucaa Tamaamis Sonaa dabalatee Zakariyaa dabalatee ijoollee ogummaan nu gargaartu hedduu galateeffadha. Nama hunda Oromiyaa Freedom Mediaan hundaa'eerraa eegalee akka kopheetitti biyya keessatti nu tajaajilaa jiruuf Gadaa Walaabuu hedduu galatoomuu jedhaani. Itti aansuudhaan Jibriil istiidiyoo Kaayirootitti sababa isaa hundeeffamee dadhabbii guddaa achi keessatti nama qabu hedduu galatoomi jechuu ni barbaada. Kanatti aansuudhaan Dr. Muhammad Amin Izzaddiin ogeessa olaanaa Oromiyaa Freedom Media ta'ee gorsaanillee waa hundaaniyyuu damee Kaayirootitti isaantu nu gargaaraa hedduu galatoomedhaani. Itti aansuun Rabbiraa Galchuu Oromiyaa Freedom Mediaan ogummaa gaazexeessummaatiin akka tumsamu yaada editingii keessatti illee gahee olaanaa qaba. Isallee hedduu galatoomu jedhaani. Kabraa itti dabalee keessattuu damee Kaayiroot irratti namoonni bilisaan nu tajaajilaa jiran volunteer godhanii nu gargaaraa jiranii. Abdusalaam Sulxii yaa eegalata guddaa nurraa qabda hedduu galatoomi jedhaani. Itti aansuudhaan Geetti Sharaaf gartee dargaggeetti shamara jabduu taatee kan gargaaraa jirtu hedduu galatoomi jedhaani. Kanaaf miidiyaan kun miidiyaa hawaasa bal'aa ta'ee akka itti fufu waan gootaniif galata guddaa nurraa qabdanii. Kanatti aansuudhaan mee hojiilee haga ammaa Oromiyaa Freedom Mediaan hojjete keessaa keessattuu gama oduutii irratti maaltu akka hojjetame daawwannee isinitti deebinaa. Oromiyaa Freedom Mediaan oduulee hordoftootaa fi deeggartoota isaa biraan gahu bakka shanitti qoodee yookaan bifa shaniin kan dabarsudha. Inni dura oduu barreeffamaa, oduu dubbifamu, oduu haarawaa, oduu gaggabaaboo,
oduu gaddaati. Oromiyaa Firiidam Miidiyaan oduulee hordoftootaa fi daawwattoota isaa biraan ga'u keessaa tokko oduu barreeffamaati. Oduun barreeffamaa guyyaatti yeroo 3 kan peejii mataa isaa yookaan OFM irratti barreeffamudha. Inni lammataa oduu dubbifamu. Oduun dubbifamu yookaan suur-sagaleedhaan darbu torbanitti yeroo 3 kan darbudha. Guyyoonni oduun kun itti hojjetamanis wiixata yookiin hojjaduree, harbaa yookiin roobii, jimaata yookiin jum'aa kan darbudha. Oduulee guyyoota kanaa olitti eeraman dhiyeessinu kanneenis taateewwan oduu biyya keessaa akkasumas kan biyya alaa of keessatti hammata. Kana malees oduulee biyya keessaa OFM bifa lamaan fudhatee kan dhiyeessaa turedha. Innis oduu madda qabatamaa irraa, hawaasa irraa yookaan keessoo waajjiraalee mootummaa irraa dhiyaatan kan miidiyaan dhibaa odeeffannoo hin qabne dhiyeessuu fi inni lammataa oduu yeroo isaa eeggate yookiin kan miidiyaaleenis walirraa fuudhanii dalaganii fi waan silaa rakkina hawaasaa ta'ee akka gurra ummataa gahuuf hojjetamuun irra jiraatu hojjetaa turre, hojjetaatis jirra. Fakkeenyaaf kutaalee Oromiyaa garagaraatti maqaa siyaasaatiin uummanni keenya kanneen hidhamanii fi dararaa, ajjeechaa, buqqaatiin irra gahu akkasuma sababa balaa uumamaan dhufuun kanneen akka caaminsa roobaa, dhibeenii fi kan kana fakkaatan OFM odeeffannoo argateen wal simsiisee rakkoo hawaasa isaa kanaaf sagalee tahaa ture. 3. Oduu haarawa. Oduun haarofti taatee hin eeggamne yookiin hin baramne akkasuma waan iddoo wanti dalagame mul'ate isa jalqabaa isa duraa ta'e tokko ummataaf gabaasuu, ummata biraan gahuu. Taateen kun dhaabbata mootummaa yookiin miti mootummaa hawaasa keessatti uumamuu danda'a. Akkasuma biyya bira darbee biyyaan alattis taateewwan uumaman irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo mootummaan Suudaan fonqolchanii humnoonni waraanaa aangoo qabatanii fi kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. 4. Oduu gaggabaaboo. Oduun gaggabaaboon bifa lamaan kan dhiyaatudha. Oduu barreeffamaan dhiyaatuu fi oduu dubbifamudha. Kunis oduu gaggabaaboon oduu bal'inaan dalagame tokko keessaa qabxiyyoo ta'an qofa fudhachuun gaggabaabsuun barreeffamee maxxanfamu kan peejii OFM irratti gadi lakkifamudha. Akkasuma oduun gaggabaaboon kanneen bal'inaan yaada tarreessu yookiin ibsu san keessaa qabxii ijoon fudhatamee dubbifamee suur-sagaleedhaan dhiyaatudha. 5. Oduu gaddaa. Oduun gaddaa akkuma maqaan isaa ibsutti taatee rifaasisaa kanneen uumamaan dhufan, taatee gocha namaan raawwataman, ergaa keessootiin kanneen nu dhaqqabanii fi akkasuma waan ifaa ta'e miidiyaaleen darbaa jiru OFMs hawaasa isaa biraan gahudha. Kana keessatti innis gadda isaatis ibsataa. Oduun gaddaa kunis barreeffamaa fi sagaleedhaan yookaan suur-sagaleedhaan kanneen hojjetamanidha. Akka fakkeenyaatti yeroo hayyoonni beektonni hawaasa isaanii biratti jaalalaa fi kabaja qaban akkasumas namoonni saba isaaniif oolmaa guddaa oolanii gaafa lubbuudhaan addunyaa kanarraa godaanan bara namni sun dhalatee fi oolmaa yeroo lubbuun jirutti namni sun dalage haga tokko hordoftoota kennaa fi daawwattoota isaatiif OFM kan dhiyeessudha. Yeroo hayyoonni namni jabaan akka tasaa harka diinaatiin lubbuun darbanis seenaa oolmaa nama saniis haga tokko katabuun hawaasa isaatiif kan dhiyeessaa turedha. Sababa balaa uumamaan taateewwan uumamanis akkasumatti hordoftootaa fi daawwattoota isaa biraan OFM kan gahudha. Oduu haga irraa hojjete keessatti milkaa'ina gama OFMiitiin argame yoo ilaalle kutaadhaan oduu adda hin baasin ummata keenyaaf sagalee taanee hojjetaa turuu fi hojjetaa jiraatu keenyattis akka OFMittis akka waahila hojjetaa miidiyaa kanaattis gammadaadha. Waan nama gammachiisu arga. Gama ibaatiin yeroo hayyoonni artistoonni, hawwatni, manguddoon daannaa siyaasaatiin hidhaman ergaa keessoon nu gahan irratti bu'uureffannee sagalee ta'aa turreen kan bakki geessan hin beekamne yookaan hin baramne akka iddoon namni hidhame yookaan ukkaanfame jiru beekamu baramu OFM taasisee jira. Kanaanis yeroo hedduu keessaan yaadni ulfaadhaa sagalee nuuf ta'uu keessaniif jedhu hawaasa biraan biraa gahuuf nuuf ragaadha. Oromiyaa Firiidam Miidiyaan waltajjiilee garaagaraa irrattis argamuun sagantaalee yookaan qophii waltajjii sanirra darbu qooda fudhattoota waliin ta'uun dabarsaa ture. Keessumaa rakkoo Oromiyaa keessa jiru ija addunyaatiin gahuudhaaf sochii mormii sagalee diyaaspooraan ala jiran taasisan akkasuma simannaa qabsaa'ota Oromootiif taasifamu yookaan sirna badhaasaa akka fakkeenyaatti simannaa Jeneraal Aayishaa Goobanaa Oktoobar 11 bara 2021 fudhachuun ni danda'ama. Sirna garii walitti qabuu Oktoobar 25 bara 2021 Ameerikaa kutaa magaalaa Siyaatil Waashingitanitti namoota hongee beelaan miidhamaniif sagantaa deeggarsa walitti qabu taasifame. Kana malees hiriira garaagaraa irrattis hirmaataa ture. Oromiyaa Firiidam Miidiyaan dambaliin gunguma ummataa.
Egaa isatti aansuudhaan mee ammallee dabalataanii sagantaa Oromiyaa Freedom hojjete keessa dambalii gunguma uummataa OFM dambalii gunguma uummataa hojjete keessa gaazexeessituma keenyarraa dhageenna rabbiirraa galchuutiin ka dhiyaatu ta'a isatti dhiyaadha. Oromiyaa Freedom Midiyaan qophiilee babbareedaa ta'an qopheessuun daawwattoota isaa biraan gahaa turee jira ammas ittuma jira. Qophiilee Oromiyaa Freedom Midiyaa irraa daawwattoota biraan gahamaa turan keessaa tokko utubaa haqaati. Seenaan gootota Oromoo yeroo dheeraaf uummattoota kaabaatiin ukkaanfamee ture. Haa ta'u malee qophiin utubaa haqaa Oromiyaa Freedom Midiyaa irratti darbu seenaa dhokate kana ifatti baasuun gahee guddaa hojjeteetii jira. Qophiin utubaa haqaa torbaaniin daawwattoota isa biraan gahaa kan ture yoo ta'u, seenaa guutuu Oromiyaa, seenaa gootota Oromoo, seenaa namoota jabaa, aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa irratti gadi fageenyaan waggoota lamaan kana keessatti hojjetaa ture jira ammas hojjetaatii jira. Qophiin utubaa haqaa hojiilee gama gootota Oromoo irraa hojjete keessaa akka yaadannoof kaasuuf seenaa gootota Oromoo uummata isaaniif hanga wareegama lubbuutti kennanii qabsaa'aa turan garuu uummata Oromoo biratti kan hin beekamne, kan dagataman, kan maatiin isaanii yeroo ammaa rakkoo garaagaraa irra jiran ifatti baasaa tureetii jira ammas ittuma jira. Kana malees gootota Oromiyaa keessaan alaa Oromoo ta'anii addunyaa irratti gootummaa isaanii mirkaneessuun hanga mootii biyya sanaa ta'uun seenaa hojjetaniin wal isin barsiisaa tureetii jira. Qophiin utubaa haqaa seenaa Oromoo fi Oromiyaa, argama ilma namaa, waa'ee lafa Finfinnee fi kan biroo irratti haala bareedaa ta'een qindeessee bareechee daawwattoota isa biraan gahaa tureetii jira. Ammas qophiin utubaa haqaa seenaa fashalaa'ee barreeffamee sirreessuun seenaa gootota Oromoo dhugaa ta'e qorachuun waa'ee Oromoo fi Oromiyaa akkasumas hanga addunyaatti seenaa namoota jabaa fi babbeekamoo ta'an isinii dhiyeessuuf kaayyeeffatee jira. Maarree qophiin utubaa haqaa Oromiyaa Freedom Midiyaa irratti isinii darbu akka isiniin dabarre jecha hundeeffama waggaa lammaffaa Oromiyaa Freedom Midiyaatiin isin gahe jenna. Oromiyaa Freedom Midiyaan qophiilee hedduu qopheessa keessaa tokko ammas gola fayyaati. Sagantaa gola fayyaa keessatti OFM waa'ee fayyaa irratti xiyyeeffatee ogeessota fayyaa waliin waa'ee fayyaa irratti barumsa kennuudhaan hojii gaarii hojjetee jira. Dhibee garaagaraa addunyaa raasaa ture duuka bu'uun uummata isaaf gaachana ta'ee odeeffannoo yeroo yeroon dhiyeessee akka of eeggannoo godhan hawaasa dammaqsaa tureetii jira. Keessumaayyuu yeroo dhukkubbiin bifa weeraraan hawaasa keessatti mul'atu yookaan hawaasa weeraruu sababa dhibeen sun itti nama qabuu fi mala ittiin ofirraa ittisan irratti ogeessota fayyaa waliin afgaaffii taasisuun hawaasaaf waa'ee fayyaa irratti barumsa kennaa tureetii jira. Akka fakkeenyatti waa'ee COVID-19 irratti ogeessota fayyaa kan ta'an doktoroota hedduu affeeruun sagantaa taasisee uummata biraan gahaa tureetii jira ammas ittuma jira. Kana malees dhimma fayyaa irratti ammas gadi fageenyaan hojjechuuf karoora guddaa qabatee isinii dhufaatii jira. Qophiin waarii ijoollees qophiilee hedduu Oromiyaa Freedom Midiyaa irraa darban keessaa tokkodha. Qophiin kun qophii ijoollee ta'ee sagantaa daa'imman barsiisuun sagantaa kana irratti daa'imman dandeettii qaban affeeramuun wanta mana barumsaatti baratanirraa akkasumas sheekoo adda addaa hibboo mammaaksaa beekumsa waliigalaa sagantaa kana irratti waliif kan qoodanidha. Kana malees daa'imman dhaloota Oromoo biyya alaa keessa jiran afaan aadaa, duudhaa fi eenyummaa isaanii akka seeraan wal barsiisan gama isaatiin Oromiyaa Freedom Midiyaan gahee isaa taphateetii jira. Ammas Oromiyaa Freedom Midiyaan qophii waarii ijoollee kana irratti turtii isaa waggaa lamaa isin yaadachiisee bifa haaraan dhaloota barsiisuuf kaayyeeffatee hojiitti seenutti jira.
Oromiyaa Freedom Miidiyaan sagantaa gorsaa irrattis hojii barnoota guddaa hawaasaaf ta'u hojjeteetii jira. Sagantaa gorsaa abbootii amantaa dabalatiin gorsa ilma namaaf utubaa jireenyaa ta'u gorsaa tureetii jira. Kana malees waliin jireenya hawaasummaa fi ollaa irratti amantiin maal ajaja isa jedhu irratti barumsa diiniitiin wal qabatee barumsa guddaa hawaasa biraan gahaa tureetii jira. Ammas turtii isaa waggaa lammaffaa isin yaadachiisuun sagantaa gorsaa kana bifa haaraan hawaasa Oromoo hunda hirmaachisuun qabatee isinii dhufaatii jira. Turtiin waggaa lama Oromiyaa Freedom Miidiyaan dabarsee sagantaalee muraasa tuttuquu yaalleetii jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Miidiyaa hundeeffama waggaa lammaffaa Oromiyaa Freedom Miidiyaatiin isiniin gahee jecha qophiilee itti aanan akka daawwattan kabajaan isin affeerra. sagantaan itti dhaanu jette keessa kan akka waaree ilaalaa sagantaalee hedduu kan jala qabatee gaazexeessaa keenya Jibriil Muhammadiin dhiyaata. Isallee mi'asumaan daawwadha walitti deemna. Oromiyaa Freedom Miidiyaa dambalii gunguma uummataa kan ta'e hundeeffama isaa waggaa lammaffaa sababeeffachuudhaan hojiilee Oromiyaa Freedom Miidiyaan waggaa tokkoof hojjete cuunfaa hojii bara kanaa sagantaalee inni qabu irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin biraan geennu ta'a. Sagantaaleen kennaa wal duraa duuban yoo isin biraan geenne jalqaba irratti sagantaa waaree ilaalaa laala. Sagantaa kenna waaree ilaalaa sagantaa Oromiyaa Freedom Miidiyaan qabu hedduu keessaa sagantaa baay'ee jaallatamaa fi filatamaadha. Waaree ilaalaa jechuun ardaa marii hayyootaati. Hayyoonni buuleeyyiin biyya isaaniif jecha halkanii fi guyyaa dadhabaa jiran karaa sagantaa kenna waaree ilaalaatiin walitti dhufanii ardaa irratti marii godhanidha. Marii kana keessatti dhimma biyya keenyaa namoota dandeettii fi muuxannoo siyaasaa qaban jajjaboo affeeruudhaan yaada isaanii uummata biraan gahuu irratti kan hojjetu Oromiyaa Freedom Miidiyaan. Mariilee karaa kanaan godhaman hedduun immoo dhimmoota siyaasa biyya keenyaa, diinagdee fi hawaasummaa irratti marii taasiseen hawaasa keenya fayyadamaa godheeti jira. Uummanni keenya maal fayyadamee isa jedhu yoo ilaalle sagantaa kana irratti burjaajii siyaasaa kallattii hin qabnee fi marsaalee miidiyaa hawaasaa kana irratti naanna'u uummata keenya burjaajessan hedduu hambisuun hayyootaa fi beektota affeeruudhaan kallattii siyaasa biyya keenyaa kaa'eetii jira. Akkasuma hawaasni keenya wal dhaga'ee qabsoo kallattii argatte akka godhuufis daandii bal'aa saaqeetii jira. Sagantaan keenya waaree ilaalaa garaagarummaa yaadaa fi siyaasaa uummata keenyaa akka dhiphatuuf hayyoota kallattii hedduurraa affeeruudhaan yaada waltaawaa akka uuman taasiseeti jira. Tokkummaan ilmaan Oromoo loogii siyaasaa fi dhaabaa Oromoo tokko irratti hirkatee deemtuu akka dhaabbattuu fi ija sirrii fi madaalawaa ta'een ilaaluudhaan siyaasa hunda qixaatti ilaaluun yaada isaa uummata biraan ga'ee jira. Itti aansuudhaan sagantaa kennaa dhama dubbii torbaniiti. Oromiyaa Freedom Miidiyaan sagantaalee hedduu uummata isaa biraan gayaa kan ture yoo ta'u isaan keessaa tokko sagantaa dhama dubbii torbaniiti. Dhama dubbii torbanii keessatti dhimmoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa biyya keenyaa irratti xiyyeeffatuun torbanitti cuunfaa oduulee torbanii jajjaboo ta'an uummata biraan gayaa ture. Achi keessaa raafama siyaasa biyya keenyaa, dhumaatii ilmaan Oromoo, buqqaatii qe'ee fi qabeenya irraa buqqaan, wareegama jumlaa abbootii gadaa Oromoo irraa eegalee hanga namoota adda baabaatti baasanii ajjeesuun akkasuma hanga ajjeesanii ibiddaan gubuu fi ajjeesanii morma muranii fannisuutti akkasuma walitti bu'iinsi gareelee TDF fi mootummaa biyya bulchuu sababeeffachuudhaan jeequmsa biyyattii keessatti uumame hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo sababa Oromummaa isaaniif hidhamanii yeroo yeroodhaan kutaalee Oromiyaa hunda keessa deemuun magaalaa fi baadiyyaa osoo hin jenne rakkoo uummata Oromoo irra ga'e karaa dhama dubbii torbaniitiin Oromiyaa Freedom Miidiyaan
gabaasaa ture. Akkasuma araaraa fi walfalmii isaan godhaa turan qaamota araaraaf biyyoota garaagaraa irraa gara Itoophiyaa dhufan hanga isaan araaramanitti sagantaa dhama dubbii torbanii karaa Oromiyaa Freedom Midiyaan jala bu'ee gabaasaa ture. Gama hawaasummaatiin sagantaa kana irratti dhumaatii uummata nagaya bal'aa hongeetiin dhumanii akkasumas lammiilee saba kanaan qeefii qabeenya isaanii dhiisanii baqatanii fi hawaasa bal'aa lammiilee kanaaf deeggarsa taasisan hedduu Oromiyaa Freedom Midiyaan jala bu'uudhaan torbanitti al tokko dhama dubbii torbanii irratti qopheeffatee hojjetaati ture. Akkasuma ilmaan Oromoo qeefii qabeenya isaanii irraa dhiibamanii biyya ollaa garaagaraa keessatti rakkoolee garaagaraaf saaxilaman hedduu Oromiyaa Freedom Midiyaan jala bu'uudhaan gabaasaa ture. Akka fakkeenyaatti yoo kaafne lammiilee keenya waggootaaf biyya Suud Arabiyaa keessatti mana hidhaa biyyattii keessatti dhumaa turanii fi yeroo yeroon hidhamtootaa fi maatii isaanii yaafachuun sagantaa kanarratti qopheessanii hojjetaati turan. Oduulee biyya alaa jajjaboo fi dhimma biyya keenyaa wal qabatu irratti xiyyeeffachuudhaan ergaa saba keenya ilaallatu torbanitti al tokko dhama dubbii torbanii irratti ummata keenya biraan gayaa turan. Kanaaf sagantaa keenyaa dhama dubbii torbanii Oromiyaa Freedom Midiyaan torbanitti al tokko oduulee torbanii keessaa dhama dubbii torbanii jedhee cuunfaa gurra ummataa keenyaatiin gayaa ture. Sagantaan keenya itti aanu sagantaa qophii addaati. Sagantaa keenya qophii addaa ji'a keessatti al lamaa fi sanaa olittis kan karaa Oromiyaa Freedom Midiyaa dambalii gunguma ummataatiin ummata keenya bira ga'u yoo ta'u, sagantaa kana irratti dhimmoota jajjaboo biyya keenyaa irratti xiyyeeffachuudhaan haala yerootiin wal qabatee hojjechaa ture. Keessummoota jajjaboo sagantaa kana irratti affeeruudhaan yeroo gaddaa, yeroo gammachuu, yeroo sagantaaleen hawaasummaa garaagaraa, sagantaaleen amantii fi waan uummanni keenyaa wal qabatu hunda irratti hirmaachuudhaan karaa qophii addaatiin Oromiyaa Freedom Midiyaan uummata keenya biraan gayaa ture. Sagantaa kana irratti hawaasni keenya baay'ee fayyadamoo ta'uudhaan qophiilee garaagaraa irratti nu affeeruudhaan miidiyaa keenyarraa fayyadamaa turani. Sagantaan keenya qophii addaa guyyoota taateewwan adda addaa biyya keessatti uumame yeroo sana jala bu'ee keessummaa qabatee haala yeroo san irratti ergaa uummataaf dabarsa. Fakkeenyaaf yoo namni jabaan biyyi qabdu tokko du'e battalumatti gadda isaa uummataan gayuun hiriyyaa nama du'e sanaa yookaan immoo maatii nama sanaa barbaaduun qophii kana irratti uummataaf dhiyeessa. Kan itti aanu sagantaa gumaataati. Sagantaan gumaataa Oromiyaa Freedom Midiyaan uummataaf dhiyaataa kan ture yoo ta'u, sagantaan kun darbee ji'a keessatti yeroo tokkoo fi lama uummataaf kan darbudha. Sagantaa kana irratti Oromiyaa Freedom Midiyaan hayyoota buuleeyyii bara jireenyaa isaanii keessatti uummata isaaniif waa gumaachan sagalee ta'ee fi hayyoota akkasii yaafachuudhaan ergaa isaan qaban uummata biraan gayaa ture. Namoonni hedduun yeroo miidiyaan sadarkaa irraa kanatti hin babal'atin waan sabaaf oolan hunda gadi ba'anii uummataaf ibsuu rakkisaa ta'urraa kan ka'e hayyoonni hedduun qabsoo Oromoo fi aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo irratti cichanii tiiksanii asiin gayan sagalee dhabanii rakkatan hedduun karaa sagantaa keenya gumaataatiin Oromiyaa Freedom Midiyaan affeeruudhaan akka isaan ergaa isaanii uummata biraan gayatan godheetii jira. As keessattis dhimmoota siyaasa, hawaasummaa fi diinagdee biyya keenyaa kaasuun bal'inaan hojjechaa kan turan yoo ta'u, ergaa kanaan hawaasni keenyaa hedduun fayyadamaa ta'uudhaan ergaa kanatti gammaduudhaan fayyadamaa ta'ee jira. Gama biraatiin sagantaan kun haala yeroo irrattis dhimmoota yeroo wal qabatee jala bu'uudhaan taateewwan bara sirna durii darbe keessa dalagame deebi'ee yoo mul'ate hayyoonni kunniin mariisisuudhaan uummanni keenya akka irraa baratan godheetii jira. Itti aansuudhaan sagantaa faaya aartiiti. Sagantaan faaya aartii yeroo yerootti karaa Oromiyaa Freedom Midiyaatiin uummata isaanii bira gayaa kan ture yoo ta'u, Oromiyaa Freedom Midiyaan sagantaa kana irratti aartistoota hedduu affeeruudhaan uummata Oromoo bal'aa walitti fidee jira.
aartiin saba tokkoof meeshaa murteessaa fi aadaa, duudhaa fi seenaa eenyummaa saba sanaa utubee dhaloota irraa dhalootatti meeshaa dabarsu ta'uu hubachuudhaan Oromiyaa Freedom Miidiyaan sagantaalee isaa keessatti hammachiifatee yeroo yeroodhaan aartistoota affeeruudhaan uummata biraan gayaa jira. Sabni tokko seenaa, aadaa, duudhaa fi eenyummaa isaa guddifachuu fi tikfachuu keessatti meeshaan dursa itti fayyadamu aartiidha. Aartii jechuun hidhannoo sagalee maleessaati. Qabsoon, diinagdeen, hawaasummaan, gaddaa fi gammachuu keessatti aartiin meeshaa hangafaati. Keessattuu baroota asaanaa kana keessatti qabsoo uummanni Oromoo godhu keessatti aartistoonni Oromoo qaqqaaliiwwan hedduun aarsaa guddaa kan itti kaffalan yoo ta'u, gaheen isaan qabsoo kana keessatti baatan immoo dhaloota daandii qabsoo hadhooftuu tattaraaree jira. Oromiyaa Freedom Miidiyaan kana hubachuudhaan sagantaalee hedduu qabu keessaa tokko sagantaa faaya aartii taasifatee uummata isaa tajaajilu irratti argama. Kaitaanu sagantaa kennaa sagantaa ardaa ispoortiiti. Sagantaan kennaa ardaa ispoortii torbanitti kan dhiyaatuu fi dhimma ispoortii irratti xiyyeeffatee ispoortiilee gosoota garaagaraa jiran biyya keessaa fi biyya alaa irratti kan hojjetudha. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin jaalalaa, ispoortiin tokkummaadha. Kana hubachuudhaan Oromiyaa Freedom Miidiyaan sagantaalee qabu hedduu keessaa tokko sagantaa ardaa ispoortii taasifatee hojjechaa jira. Addunyaa kana irratti gosoota ispoortii sadarkaalee garaagaraatiin jiru. Isaan keessaa tokko ispoortii kubbaa miilaati. Isaan kunniinis sadarkaalee garaagaraatiin jirani. Fakkeenyaaf Premier League Ingilizii, La Liga Spain, Serie A Itaalii, Bundesliga Jarman, Faransi Liig 1 fi ispoortiilee Afrikaa sadarkaadhaan jiran fiigichaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu irratti hojjechuudhaan Oromiyaa Freedom Miidiyaan sagantaalee hedduu qabu keessatti hammatee hojjechaa jira. Taphoota waancaa addunyaa bara 2022 biyyi Kaatar qopheessite irrattis sagantaalee hojjechuudhaan uummataaf dhiyeessaatii ture. Of durattis haala bareedaa ta'een sagantaalee jiran hunda jala bu'uudhaan yeroo isaa eeggatee uummata biraan ga'uudhaaf qophii jabaa taasisaa jira. Egaa hawaasa keenya isinis warri asitti hirmaattanii sagantaa Oromiyaa Freedom Miidiyaan haga ammaa hojjete daawwataa turtan galata guddaa nurraa qabdanii. Oromiyaa Freedom Miidiyaa gartee miidiyaa sagalee keessan tahee magaala Siyaatilitti dalagaa jiru, akkasumas guutuu addunyaa kallattii sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti yeroo ammaa kana gama hundaan dabarsaa jiruun tokkoffaa weebsaayitii, feesbuukii, peejii, yuutuubii, tiwutarii, gartanii telegiraamii, instaagiraamii dabalatee gama kanaan tamsaasaa kan isin biraan gahu. Kanaaf bifa kanaan hojjetaa jirra. Egaa dadhabbii haga ammaa keessa deemnee as geenne kana ganna lama gahuu keenya kana hawaasuma keenya keessattuu namoota kabajaa qabnuuf jaalala qabnuuf iddoo kanatti dhiyeessinee waliin dabarsina jennee sagantaa kana isin yaafne, isinis immoo yaamichi keenya kabajanii dhufuu keessanii fi mallaqa qofaa miti yaadan nama gargaaruun nama jajjabeessuun miidiyaan kun keessan ta'uu sababa kanaaf isin waamne. Kanarratti isinis du'aa'ii keessanis nu gootanii kan waan kana jedhu qabna. Hedduu galatooma isinin jedha. Keekis qopheessine Oromiyaa Freedom Miidiyaan nu dhiyeessa. Muraati keekii goona. Kanaaf haasawa kiyya kanumarratti xumura isinin jedha. Baay'ee galatooma. Abbaan fudhataa jechuudha kala.
Amma waan nyaatanii egaa si xiqqoo mari'anna jechuun warri yeroo qabdan. Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataa. Miidiyaan keessan miidiyaan ummataa odeeffannoo wayitawaa biyya keessa taateewwan biyya alaa hordoftootaa fi daawwattoota isaa biraan gahu erga eegalee kunoo waggaa lammaffaa isaa wayita kabajatu. Hordoftootaa fi daawwattoota isaatiin baga hundeeffamu OFM waggaa lammaffaa geessan jedha. OFM dambaliin gunguma ummataa akkuma beekamu oduu dabalatee sagantaalee garagaraa hordoftoota isaa biraan gahaa ture. Ammas kan duraa caalaatti sagantaalee bashannansiisoo barsiisanii fi sagantaa haarawaa ibaa qabatee dhufaa jira. Oromiyaa Freedom Midiyaan dambalii gunguma ummataa turtii isaa waggaa lamaan kana keessatti sagantaalee hojjete yaadannoodhaaf cuunfee walitti qabatee waa muraasa isin biraan kan gahu ta'a. Maarree isinis peejii keenya follow YouTube channel keenya subscribe gochuun maatii Oromiyaa Freedom Midiyaa ta'a jenna. Midiyaa jaarraa kanaa kan ta'e Oromiyaa Freedom Midiyaa dambalii gunguma ummataa.